ምርጫ ውሰዱት ስትፈልጉ በአፈሙዝ ግን በፍጹም እኛ ወታደሮች ነን የአድዋ አርበኞች ልጆች ነን ሰው በጉልበት ሊያሸማቅቀን አይችልም ማንንም ቢሆን በሰላማዊ መንገድና በምርጫ ከሆነ ግን ህዝብ የወሰነበትን ነገር ለሰከንድም አናጥማማ እንቀበላለን oduu keenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed filannoo ummataatiin taanaan karaa nagayaatiin aangoo dabarsuuf qophiidha jedhan. Sun ta'uu baannaan nuti waraana waan taaneef abbaan fedhe humnaan aangoo nurraa hin fuudhu jechuun dhaadatan. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa isatti dubbii kana dubbatanii gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu biraatiin Jaarso dhugoon abbaa gadaa Gujii 75ffaa ta'anii jedhame. Me'ee bakkotti lallabarra kan ture sirni dabarsa baalli Oromoo Gujii 75ffaan har'a gadaa harmuufaa irraa gara gadaa roobaleetti darbeera. Dhimma kanarrattis gabaasa bal'aa isin biraan geenya. Kam jirtu daawwattoota hordoftoota aanolee Global Media oduuf odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa guraandhala 21/2024 amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu keenya jalqabaatiin Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed filannoo ummataatiin taanaan karaa nagaatiin aangoo dabarsuuf qophiidha jedhan. Sun ta'uu baannaan nuti waraana waan taaneef abbaan fedhe aangoo humnaan nurraa hin fuudhu jechuun dhaadatan Ministeerri muummee biyyattii kun. Ministeerri muummee biyyattii kun kana kan dubbatan guyyaa tokko dura jechuun guraandhala 19/2024 wayita bakka bu'oota hawaasaa kan naannoo Amaaraa waliin masaraa isaaniitti mari'atanitti ture. Bakka bu'oonni naannoo Amaaraa irraa hawaasa bakka bu'anii dhufan Ministeera muummee Abiy Ahmed gaaffiiwwan nageenyaa fi gaaffiilee misoomaa hedduu gaafataniiru. Marii Ministeerri muummee Abiy bakka bu'oota hawaasaa kana waliin godhe sa'aatii tokkoof daqiiqaa 23 sekondii 17 ture. Kana keessa haasoyni Ministeera muummee Abiy Ahmed qofti daqiiqaa 48 fi sekondii 41 ture. Ta'us garuu gaaffiilee fi haasoyni Ministeera muummee Abiy kunii fi gaaffiileen hawaasaa hedduun kan edit ta'anii fi irraa mummuraman ture. Kanaas haa ta'u sana gaaffiiwwan gaafatameef deebisaa Abiy kennan keessaa muraasa isaanii haa ilaallu. Jalqaba irratti gaaffii hawaasa bal'aa deebisuudhaaf haasawa akkuma jalqabeen Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy Ahmed ummanni Amaaraa gara balleessaa ummata amantaatii jechuun isaan dinqisiifachuun jalqaban. Haa ta'u malee ummata nagayaatii fi amantaa isaa jaallatu kana akkamiin yeroo hedduu rakkoon keessatti uumama jennee ilaaluun barbaachisaadha jedhan Ministeerri muummee Itiyoophiyaa. Itti fufuun Ministeerri muummee kun rakkoon isinitti deddeebi'uun kun maaliif jechuun keessoo keessan ilaalaa jechuun bakka bu'oota hawaasa Amaaraa kanaaf dhaaman. Akka Ministeerri muummee Abiy jedhanitti gaaffiiwwan naannoo Amaaraa irraa yeroo hedduu ka'an gaaffiilee jijjiiramaa guddinaatii fi fooyya'insaa akka ta'e hubatamaadha jedhan. Gaaffiin akkanaa ilma namaatiif waanuma barbaachisuus jechuun dubbatan. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa gaaffiiwwan gaafatame deebisuu yeroo jalqabanitti inni jalqabaa gaaffii dhimma heera mootummaa deebisan. Gaaffiin heerri haa fooyya'u jedhu naannoo Amaaraatti bal'inaan akka ka'aa ture Ministeerri muummee Itiyoophiyaa kaasan. Nuti akka mootummaatti heerri kun haa ilaalamu jennee ilaalaa turre kan jedhan Ministeerri muummee Itiyoophiyaa heerri mootummaa amma jiru kun quraana yookiin macaafa qulqulluu miti jedhan. Kana jechuun isaanii heerri amma jiru kun jijjiiramuu yookiin ammoo fooyya'uu akka danda'u Ministeerri muummee Itiyoophiyaa akeekan. Ummanni keenya suuta jennee marii goonee waliif gallee fooyyeessuu ni dandeenya dubbii jedhu soddaa warra Amaaraa kun kaasaniiru Ministeerri muummee Itiyoophiyaa. Ministeerri muummee Itiyoophiyaa Abiy itti dabaluun heera kana yeroo fooyyeessinu akka sabaa fi sablammii biyyattii hammatutti ni fooyyeessinaa jedhan. Jechuun har'a waanuma Amaarri gaaffii heeraa kana deddeebisee gaafateef jijjiiruun nurra hin jiraatu kan jedhan Ministeerri muummee Itiyoophiyaa. Yoo callisnee jijjiirree boru Oromoonis ana bakka hin bu'u jechuun heera irratti falmiin biraa dhalachuu danda'a jechuun yaadachiisan. Sana booda heera kanarratti yoo waliif galame waliif galama
ta'uu baannaan rifarandamiin adda baafnaa jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa gaaffii heera mootummaa waliin wal qabatu yeroo deebisan. Gaaffii biraa irra deddeebiin ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif dhiyaatan keessaa tokko naannoo Amaaraatti gaaffii bal'aa kan ta'e gaaffii daangaati. Ministeerri muummee Itoophiyaa gaaffii daangaa naannoo Amaaraa kana ilaalchisuun deebisaa kennaniin gaafiin daangaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay yeroo hunda bakka morkii taheeraa jedhan. Kaan xagadee kaan immoo tsagadee jechuun wal mormaa oola kan jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa dhimmi kun halkanii fi guyyaa yaaddoo naannoo lamaanis ta'eeraa jedhan. Dhimma daangaa kana erga waraanni kaabaa dhaabbatee xalayaa barreessinee lafa kaayyannee hooggantoota waliinis mari'annee dhimmi daangaa gama heeraatiin haa deebi'u jennee waliif gallee jedhan ministeerri muummee kun. Gama heeraatiin diidame taanaan kunis murtee ummataatiin rifarandamiin gaggeeffamee xumuramuu ni danda'amaa jedhan soddaa warra Amaaraa ministeera muummee Abiyyi. Gaaffiin cimaan ministeerri muummee Abiyyi deebisan kan biraa gaaffii aangoo siyaasaa qooduuti. Itoophiyaa keessatti erga Abiyyi aangoo qabatee gareen finxaaleeyyii Amaaraa bakka hedduu qabatus aangoo biyyattii dhuunfatus ammayyuu gaaffii aangoo siyaasaa kana osoo hin quufin aangoon uummata Amaaraa bira gahaa hin jirtu jechuun dheengadda ministeera muummee bal'inaan gaafachaa oolaniiru. Viidiyoo kaleessa galgala miidiyaalee mootummaa gadhiisaniin ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dhimma kana ilaalchisuun deebisaa kennaniin dhalattoonni Amaaraa waggaa 5 kana magaalaa Finfinneetti aangoo siyaasaa qabatan seenaa waggaa 30 keessatti aangoo akkasii qabatanii hin beekanii jechuun dubbatan. Kana jechuun warri soddaa isaa aangoo biyyattii ijoo tahan qabachuu ministeerri muummee Itoophiyaa ofumaaf ragaa ba'an. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad itti dabaluun yeroo wayyaaneen biyyattii bulchaa turte aangoon akki itti kennamaa turte parsantiin 25 garee BADN, 25 immoo OPDO fi 25 TPLF darbee ammoo 25 daadeen akka tures kaasaniiru. Duraan haga fedhan akka barbaadan ta'anis aangoo namni parsantii haga sun bira dabarsuuf hin jiru jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa kun. Amma garuu jedhan ministeerri muummee biyyattii kun akka barbaannetti garee soddaa keenyaatiif aangoo kennaa jirraa jechuun dubbatan. Amma magaalaa Finfinneetti gareen soddaa isaa parsantii 35 ol ta'an aangoo akka qaban ministeerri muummee Itoophiyaa dubbatan. Magaalaa Finfinnee keessatti haga warri soddaa keenyaa aangoo qaban jarri biraa aangoo hin qabaniin ministeera muummee ergaa isaanii ture. Ministeerri muummee kun filannoodhaan abbaan feetan kottaa aangoo fudhadhaa jechuunis waamicha godhan. Garuu jedhan ministeerri muummee Abiyyi afaan qawweetiin aangoo qabanna jennaan tasuma wal hin dhageenyu jedhan. Nuti waraanaa jechuunis soddaa warra Amaaraatii fi gurbaan Oromoo kun jaratti itti dhaadatan. Abadan qawween aangoo hin kenninu kan jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa filannoo ummataatiin taanaan garuu sekandii tokkoof aangoo kennuuf abadan of duuba hin deebinu jechuun dubbatan. አሁን በሩ ክፍት ነው። እኛ የምንፈልገው አማራ ነኝ እያለ ኦሮሞ ነኝ እያለ የሚያጭበረብረውን ሳይሆን ከልቡ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ለአማራውም ለኦሮሞም ለወላይታውም የሚሰራ ሰው ማየት ነው። እንደዛ እስከሆነ ድረስ ሁሉም ስልጣን ክፍት ነው። ይሄ ስልጣን ለግለሰቦች ተለይቶ የተሰጠ አይደለም። ቅድም ወንድሜ እንዳለው በምርጫ ነው የሰጣችሁን፣ በምርጫ ውሰዱት ስትፈልጉ። ከኛ የተሻለ ካገኛችሁ ምረጡ፣ ችግር የለም። ደሞ ታዩታላችሁ። በምርጫ ህዝቡ ሲወስን እንዴት እንደምናከብር ጊዜው ሲወጣ ታዩታላችሁ። በአፈሙዝ ግን በፍጹም እኛ ወታደሮች ነን፣ የአድዋ አርበኞች ልጆች ነን። ሰው በጉልበት ሊያሸማቅቀን አይችልም። ማንም ቢሆን በሰላማዊ መንገድና በምርጫ ከሆነ ግን ህዝብ የወሰነበትን ነገር ለሰከንድም አናቅማማም፣ እንቀበላለን። ናኖ አማራ keessatti waraana amma gaggeeffamaa jiru kan waggaa hin ga'in kanaan ummata ajjeesaa saamiinsaa fi ambulaansii gubaa wanti dhufuu fi aangoon argamu akka hin jirrees kaasan Abiyyi Ahmad. Rakkoon biyyattii keessa jiru yeroo tokkotti hiikamuu hin danda'u kan jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa fedhii biraatu garee hidhatee jiru kana duuba jira jechuunis biyya keessaaf alaa garee kana warri deeggaran akka jiran dubbatan. Nuti akka mootummaatti fedhiin keenya garee shanee Oromiyaatis ta'e shaneen Amaaraa meeshaa lafa godhanii dhufuun mari'annee yaadaan morminee filannoo ummataatiin aangoo dabarsuudha jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa. እንደዛ ግን አይደለም። እንደዛ ፍላጎቶች አሉ። በውስጥ ያለው ብቻ ሳይሆን ከውጭ እኮ የሚገዛ አለ፣ የሚገፋ አለ። የተከፈላቸው ሰዎች ናቸው እኮ መቀየር አይችሉም። ዝም ብሎ ማድፈጥ ይችላሉ እንጂ መቀየር አይችሉም። የኛ ፍላጎት ሸኔ
በአማራ ክልል ያለውም ሸኔ በኦሮሚያ ያለውም ሸኔ ህዝብ ከማገት ከመግደል ከመጥለፍ ከመዝረፍ ወጥቶ በሰላማዊ መንገድ ተነጋግሮ ትጥቁን አስቀምጦ ምርጫ ተወዳድሮ በሐሳብ አሸንፎ እነሱ እዚህ መጥተው እኛ እዛ ብንቀመጥ ምንም ችግር የለብንም። አዱብራቲን ጃርሶ ዱጎን አባ ገዳ ጉጂ 75 ta'uun baalli fudhatanii jedhame. Sirni walharkaa fuudhiinsa baalli guji har'a gaggeeffamee xumurameera. Jaarso dhugoon abbaa gadaa guji 75 ta'uun aangoo isaanii fudhataniiru. Mee bokkootti lallabarra kan ture sirni dabarsa baalli Oromoo guji 75ffaan har'a gadaa harmuufaa irraa gara gadaa roobaleetti darbee abbaa gadaa jaarsoo dhugoof aangoo dabarseera. Haaluma kanaan waggoota 8 darbaniif abbaa gadaa guji kan turan Jiloo Mandhoon baalli isaanii abbaa gadaa jaarsoo dhugootti dabarsaniiru. Guyyoota muraasa darbaniif abbootiin gadaa ardaa jilaa me'ee bokkootti seera lallabaa nageenyaa fi araaraa aadaa yuubaa fi hayyuu sodaa fuudhaa fi heeruma lafa laga malkaa fi karaa muka uffataaf qaama namaa busaa fi wadoo dhukkubaaf balaa lallabaa turaniiru. Guyyaa har'aa sirni guddaa wal harkaa fuudhiinsa abbootii gadaa harmuufaa baalli dabarsanii abbootii gadaa roobaleetti kennameera. Sirni wal harkaa fuudhiinsa baalli gadaa 75ffaa ardaa jilaa me'ee bokkootti labsii seeraa fi sirna lallabatee labsatee abbaa gadaa haaraa gadaa roobaleetti dabarfamee kennameeti jira.